dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo hojjechuudhaaf kaayyoon qabu. Garuu xiqqaa sirba baase jechuun immoo hin danda'amu viidiyoo hojjechuu dhiisuun. Akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaa baatiiwwan 8 booda kunoo fuula kaameraa dhaabbannee jirra. Eessatti baddee maaliif baddeen gaaffii isa viidiyoo kan biraa irratti deebisnu ta'a. Leencoo jennaani viidiyoo ajaa'ibaa tokko eegaa dhugaa rabbii isiniin jedha. Maarrii gaas viidiyoo kana waliin ilaalla. Chaanaalii kana irratti viidiyoon kan biraa moo yoom gadhiisama wanta jedhamu waliin haasofna achuma irratti koomentii jalatti jechuudhaan. Har'a garuu viidiyoo kana maaltu keessa jira? Oromummaa jedha onnee keessan ooyisa. Sirbichi maal fakkaata wanta jedhu waliin ilaalla. Ittiin bohaartuu, ittiin bashannantuu yaada keenya illee irratti kaasna. Yaada koollee akkasin jaallattan abdii guddaan qaba gara viidiyoo keenya irratti. Oromummaa xiqqaa xafarii jedha kunoo. Lawan wow waraabbiin ajaa'iba dhugaa rabbii waraabbiin ajaa'iba amma yoonaatti akkuma argeerti waraabbiin hedduu namatti tola sattaan waliin tafuuf nuga wancii natti fakkaata kun ilaa Allah masha Allah kan bareedisa Undi keessan iddoo kanatti ijoolleen baadiyyaatti guddatan dudduubatti naanna'ame iddootti kana sirriitti naa ilaalaasin. Ana gara ijoollummaa kiyyatti na deebisaa wallagga gara beekii kanatti na deebisaa ana achitti guddadhe dhugaa rabbii dubbachuudhaaf garuu achitti dadhabee guddadhe beekiitti guddadhe. Manatti kana sirriitti naa ilaalaa mucaan bareedu akkasiillee baadiyyaa keessan jirtu dhugaa dubbachuudhaaf jennaan. Garuu alitti viidiyochi waraabame maatii waliin mana keessa taa'aa boqqolloo isheetii waadamaa. Bunni dhugamaa sitti fakkaanni dudduubatti xiqqoo tokko deebi namni fi miira akka kiyyatti dhagamaa jiru jira laata. Biyya diigamtee gotan ijaaramte biyya of qabachiistu kan diinagamte faajjii kee tolkaasnaa kan ittiin beekamte diina kee mancaasnaa kan sitti beekamte walabummaa kee hawwina Oromiyaatti yaa kabajamtuu biyya. Biyya diigamtee gotan ijaaramte biyya of qabachiistu kan diinagamte faajjii kee tolkaasnaa na ilaalaa mi akkaataan itti waraabame waraabbii isaa sirriitti na ilaala leencoo kanaaf hin jaalladhu dhugaa rabbii lafin itti waraabame akkanatti fakkaata baalee itti waraabame sirriitti baalee hin beeksisa keessatti jechuudha wanciinis ni jira baalee kana leencoo sirriitti itti fayyadamaa jira dhugaa rabbii sirbootan aartii Oromoo keessaa ala kan taa'ellee dhiyeenya kanatti kan Lij Mikaa'el yoo ilaaltanitti ta'e achitti waraabe eedha kan daayirekti godhe mucuma keenya leencoo fiqiruu fiilmii nu dalagi mi leencoo dhugaa rabbii tuma viidiyoon kun subukkee ga'e fiilmii nu dalagi maaroo kun waan beektan warra beektan Oromiyaa kabajamtuu biyya akka maqaa keetii amma maqaa keetii fuuleen barreessine eessa hamma eessa jalqabuun sodaadhee garuu kan naaf hin galle ammayyoona kan sirriitti naaf hin galle mata dureen isaa Oromummaa jedha ammayyoona garuu kan Oromiyaadhaaf kan sirbamaa jiru tarii tasii dudduubatti immoo waa'ee Oromummaa kana ni kaasa jedhee abdii guddaan qaba garuu ammayyoona Oromiyaa kan jedhu malee Oromummaa wanta jedhu ammayyoona dhagaan jiran. Wow! Shuti lala jinakkadan toora. Dotti kana sirriitti na ilaala. Waraabbiin isaas Ingiliin isaa kan eenyu fakkaata seetan Galaanaa gaaromsaa lafatti leencittiin bukkee teessee tokko illee yaadattu jedhee abdiin qaba. Oromiyaa biyya kabajaasiif mala addunyaa jaalala soortuu aadaa keessaa yaa ijoollee baadiyyaa. Oromiyaa yoo galanni kee abbanaare soortuu aadaa keessaa yawwituu abbanaare Oromiyaa yoo galanni kee bakkicha na ilaalame wayoo kun eessa dhammala.
dhiiga gochaarla Oromummaan dhiiga koo Zuma tunubia Yomu ilmaan keesiif dhaabbanoo ardiya Yomu ilmaan keesiif dhaabbanoo ardiya Wow! Eessa kun immoo? Wallahi dhugaa dubbachuudha fiilmii irratti iddoo kana beektanii fiilmii irratti iddoo kana beektanii sirriitti na ilaala fiilmii biyya alaa irratti iddoo kana beekne namni naan jedhe ilaalame Wow! Wallahi baay'ee bareeda dhugaa rabbi bakkichi eessa dhaan warri beektan komantii jedhati Kun wanci beekamaa dha Akkaataatti viidiyoochi waraabame dhugaa rabbii natti tolaa jira garuu kaayyoon isaa naaf hin galle gooliin isaa ni dhuma maaloodha deemaa jiru ammayyoon mucattiidhaaf xiqqaan garuu eessa akka isaan kan naaf hin galle viidiyochi natti tolee kan reaaktiitti godhee jedhee dhufe isinuma wanta beektan immoo komantii jalatti naa barreessaa. Lafee keetiin lafee dadhabsab malee si dadhabsiisudha haadha safuuf duudha humna siin dorgomuu oolmi eessaa fuudha bulchuumsee harkasaa gab waaqni badhaasee harkolmaan hir'isu ilmaan kee wal taane acheerraa jabeessina naaganni kennimmisu Sortu haadha yeessaa yawwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni Sortu haadha yeessaa yawwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni ammanaare Sortu haadha yeessaa yawwistuu ambadaare Sirriitti baadiyyaan yaadachiisa dhugaa rabbi ijoolleen baadiyyaa komantii jalatti Wow! Kan bareedisa nani beektan jirtu Oromummaan biyya koo Summa tunubia Yomu ilmaan keesiif dhaabbanoo ardiya Yomu ilmaan keesiif dhaabbanoo ardiya Lencho iddoo kanatti fiilmiin hojjetu gaara fiilmii daarektii nu godhe nama barreessutti deemuu Wow! Aga video kan berarti walitti deebinutti gaa nageenyi keessan akka carrata bishaanii isiniif baay'achuu maaliifin kofala seetan video kan berarti yoom akkan dhufu beeku dhugaa dubbachuudhaaf garuu nan dhufa ilaala manuma keessatti ilaala asitti ibsaa godhadhee laaptooppii koo as kaa'ee kan waraabaa jiru maayikii koollee istaandiin qabdu kaa'ee akkan kan waraabaa jira maaliif jechuudha video akkasii darbuu dhiisuma kan jedhurraa maaliin hin dhufa wanta jedhu si yaadaman ture garuu moo Ndubbadhu nan dhufa jedhee yaada garuu maaliif iddoo dhiyootti yeroo dhiyootti nan dhufa jedhee abdii guddaan qaba alatti singatii nafu out